liif seenee jira yaa. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya guyyaa har'aan tana gaggeessaa ilma gooticha Elemoo Qilxuudhaa Abdukariim Hassan Ibrahim gaggeessuudhaaf as magaalaa Kaayiroo irraa iddoo airpoortiitti argamna. Nufaana tura Abdukariim Hassan Ibrahimin wal isin barsiifna. Nufaana akka turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Itti yaada seenaat. Egaa har'aan tana waldayni Afranqalloo magaalaa Kaayiroo kan jiru waldaa hawaasummaa guyyaa har'aan tana gaggeessaa obboleessa keenya ilma gooticha Elemoo Qilxuudhaa gaggeessuudhaaf asitti argamna. Durataa waldaa Afranqalloo yaada gabaabaa tokko isiniif dhiyeessuu barbaada. Nufaana tura. Mee har'aan tana egaa akka waldaa Afranqallootti obboleessa keenya Elemoo Qilxuudhaa kana gaggeessuudhaaf maaltu sitti dhaga'ame? Sagalee. Gaggeessaa bareedduu takka ilma gootichaa Elemoo Qilxuudhaaf akka waldaa Afranqallootti yeroo ammaan tana uffata xayyaara boolee masriitti argamna. Imala karaa biyya Kanaadaatti godhu rabbi nagaan haa geessu jennee du'aayoon gammachuudhaan gaggeessaa edallee gaggeessaa isaatti irra bu'ee irra bu'ee isa qajeelchuudhaaf yeroo ammaa tanaatti argamna. Oromoonni akkuma kana dura warreen biyya kana isa cinaa dhaabbatanii fidanii ammallee ispoonsara ta'anii fi biyya kanarraa isa baasanii galata galchaa nuti illee hanga humna keenyaatti waan dandeenyu isa gargaarree qajeelchineeti jirra. Akkasumatti Oromoonni biyya inni itti deemu bira dhaqan bira dhaqutti simannaa bareedduu godhanii fi maqaa goota keenyaatti maqaa ilmaan Oromootiin ilma gootaa kana akka nu simatanii nu qopheessanii dhaamsa isaanii dabarsuu barbaanna. Ilmaan Oromoo hundinuu bakka jiranitti wal bira dhaabbatanii gootan keenya hambaa gootawwan keenya nuuf dhiisan dagannee hafuu qabnu. Waan hojjennu hunda keessatti waan mul'ata qabsu waan yaadannoo yeroo dabree yaadannoo gootawwan nuuf har'a Abdukariim yaadannoo abbaa isaatiin dhufe saniif Abdukariim cinaa dhaabbatee asii gaggeessuudhaatti jirra akka waldaa Afranqallootti bakka dhabeetti kabajaaf jaalalaan nuuf simatanii akkuma ispoonsara ta'anii fi asii irratti hojjetanii achi baasu jiranitti akka nu simatanii achitti illee nu qubsiisan waadaa itti kallachuu barbaannaa. Warra isaaf ispoonsara ta'e ilmaan Oromoo biyya Kanaadaa jiraniif galata galchuun barbaada. Guddaa galatoomi egaa obboleessa keenya durataa waldaa Afranqalloo hedduu si galatoomfanna. Kanattaan suuraan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya Abdukariim Elemoo Qilxuutii wal isin barsiifna. Abdukariim Elemoo Qilxuudhaa eenyu warri jiru mee bira dheeneeti gaa wal isin barsiifna. Nufaana turaa isin jenna. Namni isin gartan kun Abdukariim Elemoo Qilxuuti. Deegaa muraasa booda sagalee isaanii dhageessanii akkanatti ilaalaatii daawwadhaa. Elemoo Qilxuu seetanii gaa namoonni gariin isin boo'inaadha. Gizee as garagale booda isin agarsiisa. Hangasittuu mee har'aan tana warreen isa qajeelchuudhaaf asitti argaman hedduudha. Kun obboleettiin isaatillee asitti argamti. Isiinis intala Elemoo Qilxuuti, intala gootaati. Isiin mataa isiitiifuu gizee ilaaltan goota fakkaatti. Inninis abbaa mana isiiti. Meegaa sagalee isii takkaaf lama isiin isaanuu dhiyeessitu. Mee eenyu siin jaa maqaa kee jalqaba irratti? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حنان إلمو قلطو وأنا فرحانة وسعيدة جدا وشكرا على أخي عبد الكريم. إن شاء الله بكل السلامة وإن شاء الله المهم بكون سعيدة جدا. شكرا ما شاء السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني جارسا حنان إلمو قلطوتي أبا والرئيسيتي arra hedduu gammachuun nu dhaggeeffame akka elemoo qulxuu haaree hanqalatetti arraan tana gammachuun nu dhaggeeffame talammaffaatiis galata kaniin galchuu obboleessa keenya qaalii abdii boruu rabbi nu haa fayyisu abdii rabbi nu haa fayyisu talammaffaatiis
جارمية لابادوري في جارمية داندي برو في جارمية أفرن كلو أرانتنا خاصتي نوجيسا جرو أفرن كلو جارمية أفرن كلو مصري خيسة جستو هنا أكنت نوجيسا جرو غلطة قدّا قلنا نوجرات لا وري أورمو كندا جرتني سكونو أمانة سجن عبد الكريم علم كتو إسنيف إرجينه نو إيجا المبوتا إسنيف بيها خافتس غلطهم بليس كينيا فيصل أبا ورا حنان علمو كلتوتي حنان علمو كلتوتي اللي يكونوا تاجر تنتنا أفان أورومون بيتو أفان عربات دام ستو كولا مسني دورسيتي حنان مال جتامي عواس سدوة جروف كابسون كان يتوبا كابسون يتوبا يتي मैं सगले आना गाइस सिनिस लगी फदारा ايش تقول له كلمي انا فرحانه واشكر لابادوري قلتم وداندي برو ودكتور أبصا وهوسا واللي ساعدونا الأورمو في العالم كله أكيد والله المهم سعيدة جدا مشكورين اللي وقفوا معي من الخارج ومن الداخل بصراحة فرحانة جدا وأنا سعيدة من أخواني أوروميين وإن شاء الله تكونني أروح إن شاء الله في كندا بالعافية إن شاء الله بإذن الله. أنا هنان إلما قلت وان جتو هدو جمعتونا دقي فمي خاورا يمن الرأي قال إلى آسي نجرجارات وري أكا داندي برو في لابادوري بلتم في أكا دكتور أبصا أكا هوي سافا هدون قالتهم فدا تصدفا وبليس خينيا كالي صبونا عبدي برو هانو جراتو ربي إنه عافيزو سنين جت الأمثلة سيخنا. شكرا في تكان دام سنين خنا أرانتنا خنو جيسو جروس أفرنكلو جارمي أفرنكلو مصري خيس جرو خنا أرانتنا أفرنكلو هاريان أكا هاريان دلتي تكونوا أنت أران جولي غوتا خنا نو جيسو جران جمعتشون نودج جيفا مجرا. ما شاء الله قد قلتهم فنا بلين كينيا كنوا خاجر تنيس غازتي ساخينيا خان غازتي ساخينيا خيرو أمانتنا خيرو خيستي ميديا مرافق هوجني حواسا بلسان تجاجلا جرودا كما عادا في سينا آرتي دان حواسا جنا دابتي برسيسو جرودا مي سلّيغا أران ترجعيسا خنارتي مال تسيت رجع مي جنتي غافنا نوردفا مي مال تسيت رجع مي بوليس كينيا بيا أران تنا خنا جعيسا بوليس كينيا عبد الكريم علمو كنتو خنا لسركمو كيتي أيه قالتهم مرة قالوا أران تنا يعني المجهود الشخينيا خنا garuu elamoo qiltuu gurraan dhageenyee takkaa'u seenaasaa dhageenye malee jaayina agarree gara warraan tana ilmaansaa kana agarree akkanatti biyya baqaa kana keessallee waliin turree yeroo kanatti illee isallee gaggeessuudhaaf haala kanaa wajji turruu hedduu gammachuu daangaa hin qabneetu na dhaga'ama. Guddaa galatoomii Obboleessa keenya warreen Kanaadaa jiraniifoo maal dhaamtamee bakka isaan itti deeman sana Oromoonni achi jiranuu maal godhuu qaban jetteeti dhaamsa dabarsaaf. Ayyee galatoomii Obboleessa keenya gaafii bareedaa na gaafattee hawaasni keessaafuu iddoo inni deemaa jiru koominiitiileen Kanaadaa jechuudha. Ilma gootaatu isaanii dhufe elamoo qiltuutu isaanii dhufaa jira. Saniifuu hambaa habalee citteeti jechuudha ilmi elamoo qiltuuti jechuudha. Saniif inshaallah ilma elamoo qiltuu kana cinaa dhaabbattanii waa hundaanuu jechuudha siif jirreettaniini daran jechuudha akka Oromoonni keessaafuu biyya baqaa kana bira dhaabbachaa turanitti isinilleen ilma gootaa kana bira dhaabbattanii waa hundaanuu akka cinaa dhaabbattan nutilleen akka baqattoota Oromoo biyya Masrii warroottan as keessa jiraatutti dhaamsa kana isiniif dabarsina. Guddaa galatoomii Obboleessa keenya bayaan gaazexeessaa keenya miidiyaa mooraa fuug hedduu galatoomfannaa. Obboleettiin teenya Faayizaanis waan jettu qabdi mee waan takka lama Faayizaa arraan tana gammachuu maaltu sitti dhagahame? Wallahi لا والله يا نوندينو جيسا عبد الكريم اللي ما قلت جيسو ده فستير كمنا ورين ستير كموندينو نجولو ما جمعتشو ميسا خنا قدو تشرب في عند دافو وريا تشيتيس إيجو جرو مبي أكفني خنا دارني تيجو جرانتها سواء كانوا من جاتي سننداو بقى ستير كم تنقلتهما وريا تشيتيس ماتوس أكسمتي قالتهم as waldaa Afranqalloorraa obbo Ibsaa Nabiree Targamaa mee yaadasa Ibsaa irratti argamuchuu maaltu sitti dhagahame? Duraan dursee asirratti argamu guyyaaf hedduu galatoomaa isinin jaa. Wani inni jechuu barbaade
dura wani ni galatonfadhu waldaa Afranqalloo kan biyya Masriitiin galatonfachuu barbaada. Akkasuma obboleessa keenya ilma goota keenya ilma Elemoo Qilxuudha. Gaggeessuudhaaf jecha makiinaa guunnee asitti argamu jirra. Kun obboleessa Elemoo Qilxuu obboleessa keenya ilma Elemoo Qilxuudha ol seenuudhaaf fuuldura dhaabbatee inni eeguu jira. Akkasuma sanumaaf gaggeessuuf asitti argamne warreen Kanaadaa jirtanis akka obboleessa keenya kana haala gaariin simattan dhaamsa kiyyaa galatoomaa isiniin jaa obboleen kiyya. Egaa kun ilma Elemoo Qilxuu bira isinii geesseetiin jira yaada tokko filamaan tokko irraa hubattaniiti akkasin nagaa hanga geessina ilma Elemoo Qilxuudhaati illee kana اسمك الكريم عبد الكريم حسن ابراهيم عبد الكريم Elemoo Qilxuu. السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ انا مسافر كندا باي باي. ايغا كونو اغرتني Elemoo Qilxuu فكاتا ما شاء الله ما شاء الله زي Elemoo Qilxuu زي Elemoo اشكرهم لابادوري انا الان دلوقتي مطار القاهرة. طيب انت مبسوط يعني؟ انا مبسوط اني مسافر لكندا واشكر كل اللي ساعدوني لابادوري بولتوم فرانكالو عبدي برو وعلي احمد دكتور هوبسا كل اللي ساعدني بقول لهم شكرا. ما انا قلت فرانكالو كل اللي ساعدني شكرا والمجموعه اللي هنا بقول لهم شكرا ودانتي برو وكل اللي هنا وكل الجروب اللي جاي معايا هناك اول واحد ومطار القاهره ده شكرا. مبسوط النهارده مبسوط انت؟ ايوه مبسوط جدا الحمد لله. الحمد لله. نعم سيسني نعم نكونو عبد الكريم Elemoo Qilxuu وري كندا أورومو جرتان أمانة نوكم سيسا Elemoo Qilxuu ندونا نجرا كنوتي Elemoo Qilxuu نجرا ندوني كنو Elemoo Qilxuu نجرا نرجع فدا وري الدنيا جرو وري كندا جرو كنو Elemoo Qilxuu جبهة فدا. عبد الكريم Elemoo Qilxuu تيجا خاغرتن كن Elemoo Qilxuu زم فكاتا نفسه Elemoo Qilxuu صح أبوك زي أنت صح؟ ما شاء الله ما شاء الله شكرا جدا. إيجا بليا كينيا كنو أكنتي ميو بليا كينيا وبسا أرانتنا جمعتشو مال تسترجع. لا أرانتنا جمعتشو هتو ده دعابه. Elemoo Qilxuu هندونا نيجي رايتشو دندينيا. المسارة بكتنا يروف. Kutubaan guutuudhaara hedduu gammanne akka waldaa Afranqallootti illee obboleessa keenya Abdulkareem bira dhaabbachuuf akka dhuunfatti illee ilma Elemoo Qilxuu Yaangarree bira dhaabbachuuf illee hedduu gammannee gammachuu hangana hin jennee nu dhaga'ama. Galatoomeetiif. Galatoome obboleessa keenya obsaa akkana araantana jaallan waldayna Afranqalloo yeroo jalqabaatiif qajeelcha ilmoo gooticha Elemoo Qilxuu irratti argamuudhaan as aayirpoortiitti argamna. Guyyaa araantana gaggeessaa addaa taasisaa fi jira hedduu gammannee ilma Elemoo Qilxuudha harkuu keenyaaf akka nama Elemoo Qilxuu harkatti ilaalaa jira. Maashaallah hedduu takka gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Innis deemuudhaaf akkanatti jarjaraa jira. Kana fakkaata gaa'ibee obboleessa keenya Adnaan maaltu sitti dhagahama? Ijoolleen tun waldaa Afranqalloo irraa bakka buutee asitti argamti. Ijoolleen asiin olitti agartan tun waldaa Afranqalloo irraa bakka buuteeti araantana gaggeessaa obboleessa isaaniitiif asitti argamanii asumaan naa galatoonfadhaan isiniin jaa. Meegaa Adnaan maal jetta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa araantana gammachuu nu dhagahamte gammachuu hanqan qabne ilma gooticha keenya ilma Elemoo Qilxuudha gaggeessuudhaaf maxaaritti argamna. Kanaafuu gammachuu keenya hedduu gammannee jirra. Akkasumas warroottan Kanaadaa irraa isa qeebaluudhaaf qophiirra jirtan hedduu imaanaa isinii kannine imaanaa tana akka bakkaan geessan isiniin jenna. Ammas warri Kaayiroo jirtanis warri gurbaa kana qajeelchuudhaaf dhuftan akka Afranqallootti akka Oromootti isiniin galatoonfadha. Galatoomaan isiniin jedha. Guddaa galatoome obboleessa keenya araantana sagantaa nuti qabnu haaluma kanaan itti fufa. Mee obboleessa keenya ibsa maal dhaamta? Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nutilleen akkasuma kabaja obbo Jallee Abdulkareem Elemoo Qilxuutti gaggeessuudhaaf as kunoo airportii Kaayiraa jirra. Saniifuu warra inni illee bakka itti imala gaarii rabbi isaa godhu. Nutilleen gammachuma isaatiif kunoo achi araantana dhaynee isa wajjin achi dabaluuf achi dhaynee jirra. Warreen achi isaa keessummeessa isaa fudhatuuf yaanilleen akka nagaan isaan qubsiifatan isin beeksifna.
Saniifuu galatoomaa nuti isinillee jiraadhaa ulfaadhaa afran qalloolleen ulfaadhaa galatoomaa bakka kanaan ga'uu keenyaaf ifi gammannee jirraa jabaadhaa itti fufnaa isallee rabbi bakka ga'uun nagaan isa nu geessu warra deemee qubatee nu yaadatu rabbi isaa godhu. Galatoomii obboleessa keenya ibsaa akkasuma obboleeyyan keenya qophiin keenya itti fufa artistii Fatiyaa isiniif dhiyeessinaa. Artist Fatiyaanis gammachuu har'aan tanaa kana qooddachuudhaaf asitti argamti. Mee obboleetti keenya artistii Fatiyaa Jamaal gammachuun har'aan tana sitti dhagahame maal fakkaataa maal dhaamtame? Gammachuun har'aan tana natti dhagahame ilma goota keenyaa ilma har'aan tana biyya Masrii kana keessaa waggaa takka as keessa jira. Har'aan tana geggeessuuf bakka kana jirraa gammachuu guddoo nutti dhagahame. Akka waan har'aan tana elemoo qilxuu isaan agarree tokkotti gammannee jirraa uummata Oromoo isinillee akkasumas galatoomaa isinii jenna. Shukran. Galatoomigaa mee warra Kanaadaa jiran saniifoo maal dhaamta? Warri Kanaadaa jirus akkuma nuti asii nagaa simannetti simannaa bareedu godhanii fi akka nuuf simatanii hojii qabnaa isin jenna. Galatoomaa isinillee warri isaa biyya kana keessaa baasaniif akka abdii boruu akka Dr. Obsaa hedduu takka nuuf galatoomaa baay'ee isin jaalannaa rabbi nagaa isinitti haa ta'u waan obboleessa keenya as keessaa baaftaniif nagaatti isin jenna. Galatoomigaa artistii teenya kabajamtuuf jaalatamtuu qaccee ammaan tana lafaa kaatee Faayizaa fi isinis nu faana jiranii guddaa galatoomfanna. Egaa obboleeyyan keenya sagantaan teenya amma karaa dhumarra gahaa jirti. Warreen hin dubbatin yoo jiraatanis isiniif hin dubbisaa. Awoo dubbatti moo ni feete dubbachuu? Oo dubbadhu. Maaltu sitti dhagahame? Gammachuu maaltu sitti dhagahame? Gammachuun obboleessa keenya kana ilma elemoo qilxuu kana akkana walgeenyee afran qalloo tanaan geggeessuu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhagahame. Isallee bakka itti deemu sanillee warra akkuma nuti gammanneef kana gammadee fi jiruu zalaalam wajjin jiraatu rabbi haa godhu. Gammachuu nuti gammanne tanallee nutillee warra wajjin gammanne kana bakka inni deemullee haadha abbaa rabbi haa godhuu fi hanganumaan jaa. Galatooma obboleeyyan keenya marti keessanuu daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Dhaamsa kana asuma sheer godhaa. Akkasuma inshallah inni seenuudhaaf deemaa daqiiqaan isaa dhumatee jira nageetti.